Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oromoo akkim jirtu nagaa keessanii fayyaadha. Egaa yeroo baay'ee sanitti yaadaan ture yeroo baay'ee illee daraa Oromoo na bira dhaabbadhaa. Yaammata keenya warri gaheetti qabdan na bira dhaabbadhaa. Bakka jirtanuu sheer duwiti godhaatii na bira dhaabbadhaati. Akka dhimma kiyya kana naa xumurtanii dabaatoon jedhudha. Har'a aramni illee natti dawwalte poolisoonni har'a dhufanii si fudhachuu deemanii. Amma tanaazila gootutti amma yookaan namticha sanarraa dhiifama goote irraa buustutti mana hidhaa deemtaa inshaallah waggaa haa ta'u waggaa lamas haa ta'u sadiis haa ta'u afuris haa ta'u hanga gaafa tanaazila gootutti manuma hidhaa teessaa naan jedhanii jiru. Akkasumallee nama safaaraatti dhiyaatullee ani warra namicha manduuba naa ramadame sana namicha naa ramadame duraan jechuudha. Nama sanatti illee dawwaleen bilbila illee narraa kaasuu hin dide itti dawwaleen illee hin dadhabee akkasuma namoonni illee itti dhiyaatanii dawwalanii gaafatanii jiru. Yoo isaan dawwalanii gaafatanu mucaan waraqaa hin qabu mana hidhaa bu'uu danda'a naan jedhanii jiru. Innaa bakka jirtanii sagalee naa ta'a yoon illee mana hidhaa deemee yookaan bilbilli kiyya illee narraa fuudhame yoo ija keessanii wal arguu baadhellee akka sagalee naa taatan isiniin jedha. Ammallee sagalee keessan narraa hambisina ani nama qaamaa miidhamee jirudha. Yoon immoo mana hidhaa keessa deeme nama rakkoon narra ga'uu danda'u waan ta'eef kanaaf bakka jirtanitti sagalee akka naa taatan hin barbaada Oromoo koo. Innaa wallaahi yoo mana hidhaa deeme haala kanaanii baay'ee akka mataa kootitti nan gaddisiisa. Maaliif isinitti iyyataan ture yaa Oromoo na bira dhaabbadhaa. Osoo rakkoon biraallee kan kanarraa natti hin dhufiin isuman jedhu ani nama waraqaa hin qabnedha sirriidha. Kanaafuu mee bakka jirtanii rabbii rasuulitti namni amantanii jechuudha. Namni rabbii rasuulitti amantanii amantaa qabdanii waaqayyotti amantanii sheerii duwiitii qofa naa godhaati na bira dhaabbadhaame sagalee illee naa ta'a yoon illee isinirraa bade mana hidhaa deemeetiin mana hidhaatiin bira shumeezii makkaati yoo munkii shumeezii makkaati manni hidhaa irra guddaani. Kanaafuu bakka jirtanii rabbii rasuuliidhaati sagalee naa ta'a isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Galatooma alfaadhaa isiniin jedha Oromoo koo akkasi. Wal argaan keenya mana hidhaatti. Tokkummaa dhageessaa. Tokkummaa. Wanguratti irra dubbadha. Meeshaan walirratti dhiitii ol quunnamsiisiitii akkaataa isaa hubadhu qottu yalla deemi. Deennaa sumarratti. Yalla xiqqoon ture immoo budaatu narraa kaasuu didan dawwaleen kee waan ta'eef irra futee waan isaa wallaalee naawusaa xiqqoo jechuudha. Inni deebisu inni argan bilbila koo dirqaman deebisu. Yoo mucaan kun furmaata chaansiin kun hundisaa dhabamee ta'e jedhee dhageeffadhuuti. Mataa keenyaan ijoollee biyya kana jirtullee haa taatu jedhe. Garee biyya kana jiranullee hanga hin danda'u jedhe. Gareen sun koominitii akka ta'u wanni tokko furmaata amma hin dubbadhuuti. Dubbii waa balleessuu ta'a wanni hundinuu jedhe. Mataa keenyaan gahee fudhanne jedhe. Hanga mucaan kun akka barana mucaan maasirraa Kenya kun intiniin kun maqaan isaa eenyu siin jedha kun Amu Sharif. Mucaa akka isaa tokko nama kanaan dura fooqii irraa kufee miilli irraa muramee achirraa sukkaara qabamee dhukkuban taane keessa galee biyya Jimmaa dhaqee hospitaala Jimmaa waggaa 2 ciisa jira. Isa kanallee mucaan sun amma bakka guddaa qabatee jaartii fuudhee ilmoo argatee akkasitti miilli isaa kun irraa citee naan sadarkaa sana ga'eennaan amuun guyyaa tokko qaadii mucaa sanaan beektaa naan jedhechaa. Yeroo tokko wanni isinii galuu qabu ofitti saalfachuu qabna nuti marti keenya. Imimmaan buusuu miti miila isaa cite kana bichaaf azzanuu qabdani guutuun keessa warri biyya ormaa jirtan. Gahee keessan ofitti fudhattanii isiniin jedha. Wanni kun borna qaqqabuu qabaasa jettan ofitti yaaduu qabdani. Wannummaan isin salaattanuuf wannummaan isin ibaadaa rabbii gootanuuf yoo bakka kanaa yoon dhaabbatin furmaata bakka hundarraan argattanu kana quba qabaadha. Milkiin isin itti milkooftanu hin jiru. Furmaata bakka hundarraan argattanu. Duuti galanarraa. Oduu odeessuudha akka laayibiin banannee addaati. Ofii addaa guyyaadhaan banatin. Bakka kiyya booyya Abu Shukrii fi Abu Daawudii wal quunnamsiisiitii yoo wakkilinnaa namni mubeedhaa fudhatu hin jirre amaana rabbiiti tokko mala. Sitan kennera ummata fuulduratti nama 800. Haasofsiisa Abu Daawudii haasofettanii maa walittan fida rakkoo hin jiru. Akka wakkilinnaan biyyarraa dhufee mucaa kana seeraan deemamu yoo dhabe seeraa dullummaa wanni dhaban nama gaabbisiisu. Yoo seerri isa dhabsiisee dhabu tokko isa kana.
Lammaffaan immoo mucaa godina Jimmaa tokko dheengaddaa qabame jettanii asirratti dubbataa turtanii. Mucaan sun eessa bu'e kun lammaffaadha. Aadil eessaan geessanii. Sadaffaan immoo Alfiyyaa Baarudiin hin buute. Sagantaan ni hadhameti Mr. Kaadi. Waa'ee sagantichaa irraa dubbadhu ka'e. Mee mucaa Jimmaa qabamee Amaaraa qabeettan sana waan ta'e irraa dubbadha. Mubee. Sagantaa beektaa? Mubee. Ayyaa. Laatimas taa'uun qabamoo idallee rafnee har'allee guyyaa kana rafnee taa'uutumatti jira. Tokkummaatti kenneeraa nuti irratti hojjeta wantati cinqamtuuf hin jiru deemii rafi. Deemii as taa'een caqa tokkummaan. Ayyee. Dhiifama yaani waan dadhabee jiruuf malee waan biraa miti yaani illee maqaa asuma kanarra ture. Dubbadhu Mr. Kaadi sagantaan akkana. Inni jedhe Mr. Kaadi. Hoy Khalid sagantaa. Aboo imaaniin suuraa isaa maxxansitee fidanii deebisanii jedhaa jirti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akiba milkii jira. Sagantaan suni mucaa keenya Ustaaza Gaaroo sana har'a waggaa lama mana mustashfaa ciisee har'a oksijeenii afurri sun balamman waan hin dalagnee fi hanga wanaa kadhatamaa jira. Namni Rabbiif rasuuli jettan. Namni guyyaa akiraatti amantu. Namni Rabbiif salaattu. Namni saddaqattu. Asni mana ustaazuma mala jedhee mubaarakillee abdiin illee aydarri keenya sana tuyyee mucaa aydarri bilisummaa sana aydarri eenyuti mubee? Bilisummaa. Aydar abdii bilisummaa isa tuyyii gara sanatti yoo Rabbi jedhe inshaallah Mansuurilleen dhufa guutuun keessan yoo jezaatti barbaadan ta'e itti milkaa'uu yoo barbaadan ta'e Rabbii somba lamman isiniif kenne akkasitti sombi keessan lamman kaffaltii tokko malee matoora tokko malee gaaza tokko malee zayitii tokko malee sombi keessan dalagaaru kana mucaa sana bira akka deemtanii gargara mana Usmaayilitti gargara sagantaa jira akka deemtanii gargaartan hojjaa. Gastuma tokko Rabbii jedhaati keessaan keessatti ijoolleen keenya gasti irratti hin argamne. Keenya tokko akkas jette riyaadirraa edda galgalinaa dawwaltee turte ramina ajjeesuudhaa fi manatti cufee jira. Oromoo warra dhageettii qabu biraan naaf gahi amanaan jette edda galgala. Ogguun arabichaa dawwalu biirootti dawwalee naan jarri biiroo kafiilinu biraa fuudheera naan jedhani. Arabichatti immoo deebisee dawwalee jennaan makiinaa keessaa buuteen harkaa baddee jedhe ishiin immoo giiteen irraa cufattu sana kunoo jira sirkaa kun harkaa fuudhee cufaa jira na ajjeesuu fi Oromoon naa ka'ii naan jettee turte bilbilli isii amma harkaa fuudhamee jira paaspoortiin isii hundinuu immoo biiroo harka jira naan jedhee namichi biiroottan dhiise malee fudhadheen gallee naan jedhee kanaan rakkattee jirti bakka jirtutti sagalee ta'aa fi obboleettii keenya lubbuu ishii baraaraatiin jechuun barbaada. Sila mucaan tokko dubbataa oole anaaf Kaalidiin biratti obboleessisi jira jedhamaa jira. Meerra obboleessisi? Obboleessi anuma. Ingattee jedhaa ture sila immoo Abdulkariim maal jedhama? Kaalid dubbadhu sirratti dubbata.